Yooyaa shamaa kam jirtu nagaaf jaalli waaqayyo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaalii Boonsaa Addisuu Guuteetii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Amantii Pirootestaantii kaaraatee kanan baradhee seexana baasuuf jecha miti jechuudhaan iyyuu cufaan BBC Afaan Oromootiif gabaasee jira. Iyyuu cufaan tajaajila hordoftoota amantii Wangeelaa yookaan Pirootestaantii biratti raajii fi duuka bu'ummaa Itoophiyaa keessatti ka'an jedhame keessaa tokkodha. Karaa waldaa Kiraayist Armii Intarnaashinaal jedhamu hundeessuun hordoftoota 60 horatee jira. Haala tajaajila isaa ilaalchisuun waggoota lamaan duraatti turtii BBC tajaajila kana waliin taasifnee kana ture. Akkasumas karaa tajaajila fayyina kallattii TV Kiraayist Armii jedhu darbuutiinis kaaraateen seexana baasuu dabalatee wantoota hedduu raawwatuun namoota biratti mata duree isaa ta'eera. Lakkoofsi namoota tajaajiltootaa akka iyyuu cufaa Itoophiyaa keessatti yeroo dhiyoo as dabalaa jira. Hagumaa lakkoofsi isaanii dabalu ammoo qeeqni adda addaa asirratti ni ka'a. Soonii fayyiteetti namaan jechuu ni sooromtaa waan gaarii siif ta'a jedhanii nama goyyomsuu fi dibatawwan adda addaa nama fayyisu jechuun gurgurachuun qeeqa irratti ka'uu keessaa muraasa. Kanaafi dhimmoota biraa ilaalchisee BBC'n turtii raajii iyyuu cufaa waliin taasisee jira. Gaaffii BBC'n dhiyeessee fi naannoo uummata kibbaatti tajaajiltoonni dibata raajiif dhukkubsattoota fayyisuun tajaajilan hedduudha. Ati kana keessatti akkamittiin of ilaalta? Dhugaadhaa ka'umsa raajotaa fi tajaajiltoota hedduu kibba. Anis achuma. Tarii waaqni waadaa qabaachuu danda'a. Kibbis ta'ee kaabni immoo kan waaqaati. Haa ta'u malee naannoo Walaayittaa bakka ani itti dhaladhetti abbootiin amantaa Wangeelaaf jecha aarsaa olaanaa kaffalan turanii jiru. Kana waliinis wal qabachuu mala jedhee amana. Raajonni sobaa baay'inaan akka kaan Wangeelatti barreeffamee jira. Kanaafuu raajonnii fi tajaajiltoonni Wangeelaa kunneen hundi kan dhugaati. Yeroo kana raajonni dhugaas kan sobaas ni jiraatu. Kan adda itti bahan garuu gocha isaaniitiin. Ani nama waaqa hojii waaqaa hojjetudha jedhee amana. Maallaqa kaffalchiisuun namoonni dhugaa akka bahan taasifta. Nama amantaa caalaa gara daldalaatti caaltaa jedhamta. Kun dhugumaa? Kun dhugaadhaa namoonni maallaqa nuuf kaffaleera jedhanii miidiyaa hawaasaa irratti gadhiifamee ture. Dhimmicha ifa taasisuun waan irra tureef anis deebii kenneen ture. Ani kanan dibamee akka namoota hidhaa seexanaa keessaa bilisa baasuufidha. Kanaafuu kaffalchiisa seexana iyyisiisuun maaliif? Kaffaltiin iyyisiisuun osoo guyyaatti miiliyoona 10 ta'eyyuu bu'a qabeessa miti. Namni ammoo kan isaaf bu'aa hin qabneen hojjetu. Kanaafuu dhugaa akka hin taane eenyuu hubachuu danda'a. Siin eenyutu raajii jedhee si muude? Biyya lafaa kana irratti nama kan muudu nama ta'ulleen muudaan dhugaa garuu waaqayyo qofaadha. Namoonni waldaa keessaa nu dura turanis dibata nurratti mul'ate arguun abbaa Wangeelaa faarfataa yookaan raajii jechuun muudanii jiru. Anis baay'ee kabajuuf jaalladhu luba bal'ina sarkaatiin raajii jedhamee muudameera. Isaan dura bakka boodditti jedhamutti waldaan tajaajilaa tureen raajii jedhamee muudameen ture. Kana malee mataa kootiin ofii hin muunne. Aangoonni yookaan namoonni bebbeekamoon waldaa keetti waaqeffatan jiru. Maqaa isaanii himuun barbaachisaa ta'uu baatus eeyyeen kan hanga sadarkaa ministeerummaa jiru. Namni waan baay'atuuf taayitaan isaanii namoota waliin wal makanii akka galan kan horkee jiru. Kanaaf yeroo VIP argadhee yeroon itti tajaajilee jira. Akkasumas ulfinni waaqayyoo aangoo kiyya caala jedhanii kan namoota kaan waliin waaqeffatanis jiru. Biyya keenyaan alattis namoota aangoo olaanaa irratti argaman kan akka pirezidaantii Sudaan Saalvaa Kiir masaraa seenuun kadhadheefiin jira. Akkasumas namoota gurguddoo gara waldaatti affeeree beeka. Seexana baasuu fi kaaraatee maaltu walitti fida? Kaaraatee baay'ifta. Ani kaaraatee kanan baradhee seexana baasuuf jecha miti. Nama kaaraatee jabaas miti. Nu biratti gama aadaa fi haalota irratti hundaa'uun wanti barame jira. Waan barame sanaan waan adda ta'ee qabattee yoo argamtee namoonni ni ajaa'ibsiifatu. Kan bitaa itti gales kan itti gammades jira. Yeroo hunda kaaraateen yookaan iyyii bayis hin jedhu seexanaan. Akkuma hafuurri natti mul'iseen raawwadha. Fakkeenyaaf seexana maqaa Yesuusiin iyyii bayii jedhee dhiituun itti akeekee yookaan mataadhaan dha'uu dhiibbaa maal qabaata? Harkaanis miillaanis rukutee beeka. Kanan raawwadhu ammoo seexanaan kan salphate ta'uusaan fedhiin qabu irratti ka'uun. Kana malees kun akka waaqni qaama kiyyaa guutuutti fayyadamuu kan agarsiisudha.
Ana boodas tooftaa gara biraatiin kanneen seexana abbooman ka'uu ni danda'u. Kun tooftaa mataa kiyyaati. Namoonni gocha kana mormanis kun hinaaffaan kaan isaanii immoo kitaaba qulqulluutiin ala jechuun ta'uu ni mala. Ani garuu kanneen kaalchoon adda haala biraatti kan seexana baasan yoo jiraatan jibba hin qabu. Yeroo tokko tokkos eegdota loltootaatiin dabalamtee yoo deemtu mul'atta. Kun maaliif? Bakka koonfireensii namoonni miiliyoona 1 yookaan 2 walitti qabamanitti mootummaan nageenya uummataaf jecha eegdota ni ramada. Kanneen eegaman keessaa tokko ana. Waaqaa gaditti na eegu. Namoonni baay'een akkan ani kaffaleefii fideetti fudhatu. Namoota uffannaa poolisii uffatan walitti qabdee yoo ani loltuu Yesuus faarfachiiftu viidiyoon agarsiisu tokko jira. Inni erga koonfiraansiin guyyaa 3 kutaa biyyaatti taasifnee xumurreen booda tajaajila isaanitti gaafatamummaa isaanii ba'uuf taasisaniif galateeffachuuf kottaa isiniifan kadhadha jechuun kanan gara waltajjiitti waamedha. Sababiin isaas mootummaaf biyyaaf kadhachuuf waan irra jiruuf. Isaanis qaama mootummaa keessaa tokko. Erga waa'ee mootummaa kaaftanii wayitaa ammaa kanatti hordoftoonni amantaa Pirotestaantii aangoo mootummaa olaanaa qabatanii jiru. Kun siif hiika addaa qabaata. Kanaanis Waaqayyo biratti eebbiseera jettee ni yaaddaa? Kanaanis Waaqayyo biyyatti eebbiseera jettee ni yaaddaa? Tibba kanatti ija diinaatiin biyyi diigamaa kan jirtu fakkaachuu mala. Kanaaf garuu erga ministeerri muummee Dr. Abiy gara aangootti dhufeen booda biyyi ijaaramaa jirti. Jijjiirama olaanaatu dhufe. Jijjiiramni tokko hoogganaan Waaqa beekuu fi sodaatu Itoophiyaa bulchuuf dhufuu isaati. Osoo biyyi gara aangootti hin dhufin duraa ergaa mul'ataa Waaqayyo natti mul'ise himeen ture. YouTube irratti ni argama. Muummeen ministeeraa kun gara aangootti akka dhufan waan Waaqni itti natti dubbatee himeera. Jeequmsiif walitti bu'iinsi siyaasaa kunis bara kamittuu tureera. Itoophiyaan garuu yoomiyyuu caalaa gara ulfina himameefitti imalaa jirti. Erga waa'ee badhaadhina Itoophiyaa kaaftee ijaarsiidha guddicha abdiyoodhaan irratti kaa'ame kan xumuramusti fakkaata. Dhimmi amantaan dubbatu ni jiraata. Ani jecha amantii kennuu hin danda'a. Ani akka dhuunfaa kootti sadarkaa waldaatti piroojektonni gurguddaan eegalee jiru. Namoonni yoo ilaalan kan xumuraman kan hin fakkaanne ta'us ani garuu akka xumuramuu nan amana. Ni xumurama kanan jedhu ammoo maallaqa waanan qabuuf osoo hin taane nama amantaa waanan ta'eef. Amantaan abdii waan hundaa waan ta'eef. Akkasumas lagni Abbayyaa jedhamee ni xumurama jedheen amana. Gama hordoftoonni amantaa warra wangeelaa aangoo mootummaa Itoophiyaa keessatti baay'achuu ilaaluun ammoo waan hordoftoota amantichaa ta'aniif qofa osoo hin taane kanneen Waaqayyo beekaniif sodaatan jechuun yoo dubbadde caalaa natti tola. Aangoonni kan dura turan Waaqayyo wallaaluu isaaniitiin aangoo isaaniitiin namoota miidhuuf itti fayyadamaa turan. Amma garuu aangoonni hordoftoota Pirotestaantii Waaqayyo waan sodaataniifuu hojii gaarii hojjetu jedheen amana. Ammas hojjetaa jiru. Muummeen ministeera Itoophiyaa gara waldaa keetiitti afeertee beektaa? Eeyyeen afeeree beeka garuu hojiif gara biyya Xaaliyaanii deemuu ture waan ta'eef hin dhufin hafanii jiru. Kana booda sagantaan tokko waan jiruuf achirratti nan afeera. Akka dhufanis nan abdadha. Osoo beekamtii ammaa kana hin argatin dura jireenya akkamii keessa dabarte? Osoon sadarkaa kanarra hin gahin dura karaadhuma ilmi namaa irra darbe. Kanneen waa'ee kiyya hin beeknes akkan waan waggoota 3-4 gidduutti gara kanatti dhufeetti ilaalu. Garuu ani daandii baay'ee rakkisaa fi aarsaa olaanaa gaafatu keessa darbeen as ga'e. Hordoftoota waldaa keetti waaqeffatan hedduu qabda. Osoo haalli dinagdee biyyatti fooyya'ee namni hanga kanaa si leellisaa sitti fakkaataa? Biyya akka Ameerikaatti guddatte keessa osoo ta'ee akkan hordoftoota qabaadhu nan amana. Kunis namoonni kan waldaa kiyyatti waaqeffataniif sababii falaasamaa yookaan yaalii kiyyaa hin taaneef. Namoonni kan asitti waaqeffataniif ayyaana Waaqayyoof jecha. Kana malees namoonni waan hiyyooman yookaan hin baranneef miti kan waaqeffatan. Kun soba ta'uu isaatiif ammoo abbootiin qabeenyaa Oromoon ana biratti waaqeffatu. Araboonni hedduun fayyuuf gara kee akka dhufan viidiyoon ni agarsiisa. Dhuguma tajaajila keetiif jecha biyyoota Arabaatii kan dhufanii? Amman beekutti namni biyya alaa osoo karaa deemuu as goreen jiru. Kan dhufan sagantaa qabsiifatanii tikeettii murataniitu. Biyyoota akka Iraan, Iraaq, UAE fi Omaan irraa kanneen sagantaa keenya turjumaanaan dhaga'an ni dhufu. Qabeenya attamii qabda? Qabeenya kiyyaa inni hin lakkaa'amnee fi hin qoratamne samii irraayi. Garuu abbaa qabeenyummaa biyya lafaatiin
attamiin akkan of ibsuu hin beeku. Akka waldaa hojii tajaajilaa hojjetuutti kennaa kurnoo fi mabaa ni kennama. Nutis isa walitti qabuun ittiin tajaajila kennina. Bakka waaqeffannaa yeroo tokkichatti namoota 14,000 qabaachuu danda'u baasii qarshii Miiliyoona 97tiin ijaaraa jirra. Waggaa tokko keessa xumuramee jennee eegaa jirra. Kana alatti dhuunfaatti qabeenyaa qabdu maal fakkaata? Dhuunfaatti qabeenyaan qabu konkolaataa tokkodha. Wangeela barsiisuu caalaa raajii fi fayyisuu irratti xiyyeeffata jedhama. Dursa kan kennuuf wangeela bakka wangeelli hin jirretti raajiin hin jiru.